Ishi kun nama tokko ummanni guutuu no. Kabajni ummata tokko diigame, qabeenyi ummata tokko diigame, callifanii ilaalaa diiniin jedhuun qabnu. Haa ta'u malee wanni nu qabsoofnuufi nama biraa gadi dhiibuudhaaf immoo mirga keenya deebisuudhaafi kun ifatti. Amma rakkinni guddaan jiru tokko maaliin akka jarri nu guban nus dhaqnee gubnaa, akka jarri nu aarsan nus dhaqnee aarsinaa, akka jarri nuti taphatan jaratti taphannaa. Haala bahuun keessa jiraannaani haqa ofii deebisuu miti dubbiin. Haqa ofii deebisuudhaaf eeyyamama malee nuu sanarra dabarfannee waggaa 400 nu bitanii waggaa 400 itti taphannaa taanaan sanuma maal garaagarummaa qabna gaanuus jaraan garaagarummaa hin qabnu. Dabareedhuma wal jijjiirree hojii tokko hojjetaarra malee equal nuus. Amma kanarraa kan ka'e mirga ofiitii qabsaahuun rakkinan qabu. Hatta diin al-Islaam keessatti wanni Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam hojjetan keessaa gaafa Uhud seenaa Uhud yoo dhaqxanii ilaaltan qabsoo Uhud irratti laa ilaaha illallah ol aansuudhaaf ummanni Islaamaa qabsahaa. Haa ta'u malee alaabaa adda addaa gosa adda addaatiif kennan Rasuul Rabbi sallallahu Ansaarota keessa bakka lamatti qoodamu Awsii alaabaa tokko kennan. Khazraji alaabaa tokko qaban. Maaliif ennaan warri kun wal beeku. Warri saba tokko keessa jiranu eenyu firummaa waan wal beekanuuf kaayyoon jarri qabsaa'anu diin al-Islaamiidhaaf. Garuu saba tokko jala wal jiran wal ijaaranii laa ilaaha illallah alaabaa qabatanii alaabaa kan ammoo kan itti kenne mootii ebaluu miti Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam kenne. Rasuulli kanallee hin diigne. Maal jijjiiran jennaan software isaa jijjiiran. Softwarein ergasii sammuu namaa keessatti irra dhaabbatamee lalifamu sanatu rakkina qaba malee Oromoo ta'uun Amaara ta'uun Araba ta'uun rakkina hin qabu. Rabbi uume kan. Garuu nu Oromoon akkasi jennee Oromummaa wanni jedhamu kun asirratti na hubadhaa. Oromummaa wanni jedhamu, Arabummaa wanni jedhamu, Amaarummaa wanni jedhamu, Itoophiyaawummaa wanni jedhamu hundinuu ilma namaati uume. Hubattanii? Oromummaaf Oromoon adda adda. Oromoon kan ummata Rabbiin uume. Amaarri ummata Rabbiin uume. Oromummaan akkana jedhee garuu kan himataaru namatti mataara. Oromummaan paartiin tokko akkana jedhee hiikaa kennuuf Oromummaan paartiin biraa kennu adda adda. Namoota tokko bira Oromummaan amantaas of keessaa qaba. Amma warra waaqeffataa bira dhaqxanii namni tokko yoo waaqeffataan taane Oromoo miti jedhu. Maal jedhan Oromummaa keessa amantaa galchaniiru. Amma kan bira immoo dhufnaan yoonaan immoo ka'e Oromummaan namni Islaama hin taane Oromoo miti yoonan jedhe Oromummaan an lalisaaru an dubbataaru anatti uume. Biyya adda addaa keessa yoo dhaqxan lammiin biyya tokko naashinaalizimii jira. Amma kan balaaleffatamu diin al-Islaam keessatti saba qofaa miti. Naashinaalizimiinis hin balaaleffatamu. Akkuma Itoophiyaawummaan Oromummaan yoo karaa sirriirra hin taane balaaleffatamu Itoophiyaawummaanis karaa sirriirra yoo hin taane hin balaaleffatamu. Wal qixa dubbiin. Kunis saba jedhee kaanis Itoophiyaa jedhee amma rakkinichi sooftuweerii irra dhaabbate sana. Ejjennoonni ideoloojiin irra dhaabbate ijaarametu balaaleffatamaara malee zaatii isaatii Oromoo ta'uu rakkinan qabu, Amaara ta'uu rakkinan qabu, Araba ta'uu rakkinan qabu. Amma Itoophiyaa jedhaaru Dr. Abiyyi miti. Mee Itoophiyaa Dr. Abiyyi jedhanuuf Itoophiyaawummaa Mallas Zeenaawii jedhaa ture, Itoophiyaawummaa Dargii jedhaa ture, Itoophiyaawummaa Lijiyyaasu, Itoophiyaawummaa Mililik hundinuu garaagarummaa qabu. Hundinuu jecha Itoophiyaa fayyadamaaru. Garuu Itoophiyaawummaan akkana jedhanii hiikkaan jarri kennaa jiran adda adda. Maqaa Itoophiyaa kanatu hunda bira jira malee Itoophiyaan akkasii kan jedhu nama xuumaara amma. Amma nu Oromummaa jennee yoo dubbannu Oromummaan Oromoo hunda simatu moo Oromoo tokko ol kaasee kaan gadi kuffisu fayyadamaarraa tokko. Yoonan ka'ee Oromummaa jechuun Islaama namni hin taane Oromoo miti deemase yoonan jedhee Oromummaan an fiduudhaaf deemaaru yookaan babal'isuudhaaf lalisuudhaan ittiin deemaaru Oromummaan koo
Oromummaa warri kaan jedhan garaagarummaa qaba. Amma Oromoon garaagarummaa hin qabaanne. Oromoon akkasii jedhamee hiikaa namatu kennaara. Hiikaa namatu kennaara. Amma kun bishaan burcuqoo kana jira jennaan bishaan burcuqoo kun maalii jedhani yoonan isin gaafadde waan adda daanatti himtu. Miidiyaan maal jedhu dhufanii mee Oromummaan siif maalii jedhanii maayikii isinitti qabu miti? Miti? Yookaan Itoophiyaawummaa jechuun siif maalii jedhanii warri miidiyaa nama gaafatu. Otummaa tokko ta'e maaliif ana gaafattu? Adda adda waan ta'eef laalcha namaa waan ta'eef hundin waan ofii amanu anaaf Itoophiyaawummaan akkasi anaaf Oromummaan akkasi jedhee kan dubbataaru waan irratti walii galameef yuuniik waan hin jijjiiramne miti laalcha namaati. Laalcha namaa kana yeroo barbaade rivaayis godhama yeroo barbaade uumama yeroo barbaade deemama. Oromummaan afaan irratti hundinuu walii gala. Aadaa irratti walii gala. Aadaa irrattis walii galee aadaa diinal islaam fallisu yoo dhufe deema siyaan aadaa dudubbeetti afaadhaan fudhu jedha namni muslima ta'e. Miti rabbiin na wallalchiisa. Aadaa hedduutu dudubbeetti afaadha an aadaa akkanaan fudhu dhufu. Amma waan akkasii keessattis Oromummaas haa ta'u Itoophiyaawummaas haa ta'u biyya isin amma jirtan Siwiidiin miti Siwiidiinummaas haa ta'u waan irratti ummanni walii galuu irratti dhaabbachuu qaba. Yaan ummanni irratti walii galuu irratti yoo hin dhaabbanne gareen tokko deemas jedheen fudhatu. Bara durii Itoophiyaawummaan muslima kan hammatu hin turre. Namni tokko Itoophiyaa jechuun automaatikaalii ummata nasaaraa ta'uu ture. Kanaafuu nu Itoophiyaawidha jedhee muslimni garaa guuttatee bira dhaabbachuu irratti rakkate. Garuu hiikkaan amma jiru jijjiiramuu danda'a. Haala kanaan kana lamman adda baasuu qabna. Diinal islaam kan balaaleffataaru sabaa miti. Sabni yoomuun balaaleffatamu. Sabummaa kan jedhamaaru kana ejjennoo nu akkas jedhamee qabamu. Nu saba hunda caallaa tokko. Sabni kaan nuyi gadi lama. Nu waan adda addaa waan akkanaa wanna dhufu jiru. Wanna akkanaa wanna ideoloojii addaan jiru kana kanatu balaaleffatamaa malee ilmi namaa wal qixaa kan jedhu Oromummaan akkana jedhu yoo dhufe ilmi namaa hundinuu rabbiin biratti nama caaluutu rabbiin biratti bakka qaba yoo jedhe yookaan immoo ilmi namaa bifaan adda addan bahu waan islaama keessa jiru maqaa islaamummaatiin fakkeenyaaf ilmi namaa wal qixaa sabaan wal maqaa wal balleessuun dhowwaadha sabaan wal dorgomuun dhowwaadha. Waan islaamummaa keessa jiru tokko dhufe Itoophiyaawummaan akkas yoo jedhe yookaan Oromummaan akkas yoo jedhe kan hunda hammatu yoo ta'e ay wanni kun maqaa sabaatiin waan deemartanuuf hin balaaleffatama wanni jedhamu hin jiru. Sooftuweeriin irra dhaabbate ideoloojiin irratti ijaarame kun ummata hunda walqixa ilaale ummata hunda walqixa simachuu yoo danda'a ta'e diinal islaam hin balaaleffatuun. Yoo sana ta'e hin balaaleffatu. Amma kana hubachuu dhabuutu waa hedduu wal keessa laaqee namni tokko tokko waanuma xiqqoolaan wal shakkuu nama baay'ateera. Miidiyaa irraa haa ta'u siyaasa jiru irraa haa ta'u haala adda addaa irraan argameera. Waan akkanaa sirriitti hubanne namoonni sabaaf sablammoota adda addaa ta'an jaallannees jibbinees obboleeyyan keenya laa ilaaha illallaatiin waliin rabbiin itti nu hidhe. Afaan jaraa hubanne hubachuu baanne afaan keenya hubatanii hubachuu baatanii hundinuu laa ilaaha illallah namoonni rabbii walitti nu hidhe obboleeyyan keenya. Jama'aan asirratti ammas waa tokko hubadha. Jama'aan diiniidhaaf hojjannaa jedhee garee wal ijaaree diiniidhaaf hojjechuudhaaf tattaaffatu. Jama'aan miinsiidha malee indii miti. Karaa kaayyoo tokko ittiin baafa galma geenyu miinsiidha malee innumtuu zaatii isaatiif jama'aan jannata man seensisu. Namni tokko diiniidhaaf hojjedha jedhee wal ijaaree sabaaf hojjedha jedhee wal ijaaree kan deemaaru kaayyoo wayitiif wal ijaare. Ijaarsi kun kaayyoo wayii galmaan gahuudhaaf malee innumtuu kaayyoo miti. Kaayyoo biraatu jira kan ittiin barbaachisa. Namni garuu kaayyoo sana irraanfatee jamaadhuma kana kaayyoo godhata. Achiin booda nuhiif jara jedhee bakka lamatti wal qooddata. Wal qoodinsi kun immoo diinal islaam keessatti garaagarummaa fidee
ummata keenya addaan baasee humna ummanni qabu adda adda facaasaa akka lammii tokkotti waan namni gadi dhiphisaa dhufee ganda keessa seenes laaluun qabna yoo amma haqiiqaa laalle gaafa nabi aadam qofat lafuma bal'aa kana irratti rabbiin gadi buuse meelaalaa qobaa addunyaa kana guutuu maalitti hojjechuudhaaf ammasaa achiin booda ilmi namaa bal'ate amma biliyoona 7 walakkaa gahe Itoophiyaan ummanni Itoophiyaa amma miliyoona 109 gaheera waggaa 100 dura ummanni Itoophiyaa miliyoona 6 ture miliyoona 6 ture amma miliyoona 109 waggaa 100 keessatti miliyoona 103 dabale mi amma waggaa 100 achi deebi'a dudubbetti ammam ture kuma meeqa ta'uuf deemaa haala kanaan ummanni ergasii xiqqootu amma ummanni ala bal'ataa deemuu qabeenya irratti wallaluunis jira waan irratti nyaatamu irratti wallaluun jira anatu bulchaa anatu taayitaa qabaadhaa irratti wallaluun jira haala adda addaa keessatti jira rabbiin ilma namaa ala uumu ilma namaatiin akkuma sila jalqabe inni jaa'ilun fil ardi khalifa akka jedhetti bakka bu'aa rabbii ta'e adilii addunyaa irratti fiduudhaaf dhufe yeroo hedduu ayaan qur'aanaa dagatamaaru tokko jiru rabbiin wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jedhe ilma namaas jinnis aan kanan uufeef akka jarri ibaadaa godhanii qofaa fi malee kan biraatii fi miti yeroo dubbatama sirriidha garuu ergamaan rabbii kan ergamaa jiran kitaabonni kan dhufaa turani liyaquuma annaasu bilqist ilmi nama kan jedhamu guutuunsaa haqa irratti akka dhaabbatanuudhaaf haqa irratti dhaabbachuudhaaf ergamaan rabbii dhufan haqa irratti dhaabbachuudhaaf quraanni bu'e haqni immoo liyaquuma annaasaadha malee muslimootaa miti addunyaa guutuudha nama hundaaf qisteen kun haqni kun ummata hundaaf amma qur'aana keessatti rabbiin yaa ayyuhan naas jedha deebisee immoo yaa ayyuhal laziina aamanuu jedha ummata islaamaa keessatti yaa ayyuhan naasiin faayiliin cufamee lafa kaa'ameera ummata kaaniin da'awaanis mukaaxabaanis hafeera yaa ayyuhal laziina aamanuunis gadi bu'ee jamaa tokko ta'eera yaa warra jamaa keenyaa ta'eera achi deemaa immoo yaa warra saba keenyaa ta'eera qobatti jamaanas bahee jechuudha dura yaa ayyuha هل كان في بنيان إيسان قبسيسي يا ربي الخيار جنات الفردوس مكانا عاليا علماء بردالت